Deema fakkaatti garuu baay'ee nama durse. Ishiin beektetti akka si dursitu irratti haasoftanittu. Ishiin beetti gaa ishiin beetti maani daa'imummaadhaan umurii keessatti galee nama sana odoo umurii kun ka'inan jaaladhe. Maalattee jechuun kiyya ishiin beektetti irratti keessaatis beektee ishiinis beekteetuma jijjiirtu. Irratti naasofne ishiinis beekteetu maalis beekeen jira beeki malee irratti naasofne. Okay. Ati amma kanaaf yaada tokko ani maala yaaddaa sitti fakkaate. Garuu ammaafillee odoo gaala dhaabbannee ammate jiraachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf daftee gaafa dubartiin daftee dulloomti. Akkamitti daftee dulloomti? Lama fuudhuna gaafataa. Ati nan jaaladhaa jette garuu hin jaalattu. Sababa wayiitiif faana jirta ammasuma dhugaasa walitti haasofna. Lakki waan yaadda'u kana malee ammatti nan jaaladha. Gaalas wajjin dhaabbachuu fedhii nan qaba. Tokko immoo akka kana nama kana hin jaalattatoo ta'e. Tarii ofuma keetti yoo hin gaafanne ta'a malee waa'een kanaa gaaffiyyuu sitti hin ta'u. Jaalatteetta bakka jaalachuu kee qofa beekta. Booddee lama fuudhunatti ta'a. Yaada kee keessa hin jirabe lama fuudhunatti ta'a. Yaada keetti garuu umuriidha waan baay'ee waan deemteef sirri dafteeti umurii ishii dadhaba. Maal dadhabaa? Hin dulloomti. Waggaa meeqa si caalti? Waggaa 30 Anamma waggaa 22. Ishiinoo meeqa? Ishiin immoo yoo xiqqaate akka namni natti metti warri ollaa kanatti manitti gara 30 waan ta'eeti naan jedhan. Maarree kanatu dafeetoo dulloomaa daftee si dura bakka kan biraa fuudhuu si ergiti. Hin jirtu garuu. Kanaafuu amma waan ishiitti dhiyaatte beekamaadhaati. Sababa itti dhiyaatteef qabda malee sababa jaalattuuf miti. Ila dhugaa walitti himnaa dhugaa dubbadhaas irratti inni nani jedhuuf isa kanaaf. Sababni itti dhiyaatteef waan biraati. Umurii ishii immoo deemtee warra ollaa ishiitii qorachaati jirta. Otoo dhugaan jaalata ta'ee 30 mitiiti. 40 maaliif ishiin hin ta'in 20 kana keessa teessetti ishuman fuudha ishuman jaaladha jetta. Daftee ishiin dulloomte kan biraa fuudhuun naqa waan jedhu yaaddu. Gaafa ishiin dulloomtetti ishuma faanaan dulloomee too dhiisadha malee isa kana si yaaddessu ture. Ani mee gaafis gaafadde rakkoo maal qaba dhiibbaa natti fidaayee. Dhiibbaa kan fidu yaada si keessa jirudha malee umurii micayyoo miti. Dhiibbaa kan fidu yaada si keessa jirudha. Yaadni si keessa jiru kun jaalallati ishiidhaa qabdu ga'aa miti. Ga'aa miti waan ta'eef duuba ishee hojjetaa jira. Waan hubachiiftadheen malee waan hubachiiftadheen. Ikkoo dhaggeeffadhu kaasii hubachiisaatiin jira. Dhiibbaa kan sirratti fidu umurii micayyoo toon taane yaada si keessa jirudha. Kanaaf kan umurii ishiitii barbaaddatu kan waan ishiidhaa kenne. Ati jireenya keetti fufi kan si fakkaatu ganaa boru gaafa ishiin dulloomte nama biraa ganaa lammaffaa fuudhuna ergaa sana ittuma dhiisiti. Idaan qabdu. Dhuguma too ishiin jaalata ta'ee 40-50 ishiin hin ta'in ishuman fuudha shumfaana jiraadha jetta kan boruu waaqa boruuf beeka. Too ishiin waggaa amma kanaati jettee too tarii nama biraa fuudhuu yaada jettu. Atumti kun waan taatu maaltu beeka tarii ishiin kan biraatti heerumuu dandeessile. Ati ganaa waan ta'eef egaa rakkoon qabannee 50-60 yoo ta'e rakkoo egaa qabanne ta'e baay'ee jaalata waan ta'eef ishiin ma fuudha bakka. Isa situ beeka. Inni sirriinsaa isa kanadha. Ati dursumaan siin jedhe maaliif akka ishiitti dhiyaatte atu of beekta. Ayi carraa keenya. Okay, xumurreerra jedhee tayyaadha. Eesh. Okay, halkan gaarii. Nama biraa. Nama biraa. አንዷ ማለኝ ሊሄዱባት እላታለሁ ሀቢባ ላይ ምን የትላንትና ስኬት አልወጣልሽም እንዴ ውዴ? ለዛ ነው ይጅባት ብትይ ውዴ እኔ ሰው ሳይጠቃኝ ሰው ላይ አልሄድም። አንቺ ቂም ኖሮሽ ነው ምን ብለኝ እና ነው የሚሄድባት። ሰርተ ብላ ሐዋሪው ደህና ነሽ ግን
ሞጣን ምን አርጎኝ አሁን አጀንዳ አምጡ አጀንዳ የለም ወይኔን አጀንዳ አርጉኝ እስቲ ውዴ ቪዲዮ የሚሰራብኝ ሰው የለም ቴንኪው ፍቅሬ አመሰግናለሁ ሜላት ላይ ሂጂ ማናት ሜላት ምን አጠፋች ውዴ ጻፉ ኮሜንት ላይ ሜላት ማናት ምን አርጋ ነው የት አለች ውዴ ሄድባታለሁ እቺማ ነግበኔ ናት ሄድባታለሁ ማናት ሜላት የሰው ባል የቀማችሁ ሄድባታለሁ ውዴ እንዴ ነግበኔ ነው እኔ ማለኝ ውዴ የሰው ቀማች ሜላት ማናት ሜላት የትኛዋ ሜላት ናት አዲስ አጀንዳ ነው ሰርተብላ ምንድነው ሌላ አጀንዳ ባልቀማች የሰው ባልቀማች ውዴ እኔ ድባታለን እቺ ነግበኔ ነው አለ ምን ወንዱስ እሺ ታውኔ ቅስበት አታሰሩኝ እዚህ ላይ ልኖርበት ውዴ የሱማን ለሳታቂ ማነሽም ታውሪ ምን አገባሽ ፔጅ ላይ የፈለኩትን ሰው የሚሄድበት መብት አለኝ ኮሽ ኮምበሬ ምን ነው አንቺ ምን ሶስት ሹማን ነው ያለሽ ሶስት ሹማን ምትይዙ ሰዎች ምን ልትሆኑ ነው ምን የተለየ ነገር አለው ውዴ ሴቶችሽ አያምርባችሁ ወንዶችስ በወንድም እኮ አያምርም ግን ሴቶች ደግሞ እጄ dafqa namaa nyaatataana dafqa dhiyyeessaa nyaatataana dafqa ijoollee kushii namaa keessatti ifatamtee agabuushii dafqa ishee cobsitee mimmaa ishee cobsitee jiini koo yoom naagaa ajettee abdiidhaan eeggatu nyaatataana dhugaa waaqayyo naamani naman taatu makiinaa ati ittiin deemtu tullee makiinaa namaatti bu'ee gatii si kaffalchiisa waaqayyo sin dhiisa osuma fayyaa kee deemtullee dhukkubsattee dhukkuba humnaa holii dhukkubsattee dhukkuba hin fayyamne qabamtee lubbuun kee galaafatama dhageeffadhu dafqa namaa haqa namaa nyaatataana haqa namaa qabeenyaa keetti dabaltee nyaatataana haqa namaa fayyadamta taana mucaan kun waa inni godhe beektu Godanyaan siisteri kiyyaa akka carraa yeruma sana Saudi Arabiyaa deemtee gaafa isheen ji'a ishee fixattu naa daawwaltee karaa Duubaay immoo karaa Saudi osoo ergattee sharamni xiqqoo ol kaanaan jette achumaanaan xiqqoo karaa Duubaay immoo yoo ergatan amma tokko kan Saudi irraa xiqqoo hin caala waan ta'eef karaa Duubaay ergadhuun jedheen ishi nama naa ergu lakkoofsa nama ergu naa ergi nama amanamaa hinaan jette achumaanaan mucaan kun immoo duraan namoota baay'eeti ergaa fi ture yeroo sana akkammaa kana nama shawaduun jalqabne achumaanan ishee ergeef lakkoofsaan qaba waan ta'eef isaaf sagalee qabeen isheedhaaf sagalee qabeetiif lakkoofsaas ergeefi ati dubbisi jedheeni isheettee isheenis dubbisitee rakkoon qabu akka akkaawuntii kosii ergaa jedheeni yeroo masaan si gashaa risiitii bicha na ergeedhe ishi jetteeni anaanis akkas naan jedhe isheenoo kallattii isaa otoo ergin anaa risiitii ergite gaafa anaa risiitii ergitu akka carraa yerichi jimaatadha qadaamiyaa erguuf kaa jedheetan jimaatuma sana risiitii ergeefan gaafa risiitii erguufi Biraazil akkam jirta boruun ergaa fi qadaameen ergaa fi baaseetan tiraanisfeer godhaafinaan jedhe ishiin jedhe achumaanan qadaamee galgalan daawwaleef gaafa qadaamee galgala daawwalu qoy baaseetan boruun ergaa finaan jedhe ammas sanbata gaafa daawwalu waldaan jiraanaan jedhe waldaatan deemaa jira Biraazil naan jedhe achumaanan ishi bakka rakkoon qabu borumayyuu ergeef kaa dafinoodha boru waan ta'eef hin jedheeni isheen ammasitti na caqacaqxe dafinoo ganama sagalee qabeetiif ana hojii deeme galgala yeroon galu Biraazil risiitiin kee mul'atu jedhani mana baankii deemnaan naa baasuu didani risiitiin kee mul'ataan jiru waan ta'eef risiitii mul'atu naaf erginaan jedhe achumaanan isheedha daawwalee karaa WhatsApp naa ergimeen jedhani karaa WhatsApp naa ergite risiitiin mul'atu anis karaa WhatsApp ergeefi hin mul'atu kunis naan jedhe achumaan ishii maal gochuu jiraan jedhe jalqaba isa kameen ergeefi isa suura kee kana ergeefsa moobaayiliidhaan suura kee ergamii kana ergeef achumaan jaraan jara isheen bira jirtu sanaan mana baankitti deebi'aati risiitii qulqulluu baasaa jedhiini naan jedhe ishii jetteeni warri jara isheen bira jirtutti gaafa himtu maal akkaawuntii isaa irratti galuu maal jechuudha jedhani maali miseejjiin akkamitti galuu fididee jennaa ishii jetteetu akka boromtii niitiin dhaqxee risiitii baastee itti kennite achumaan risiitii isaa kan biraa kana immoo ergeef gaafa erguufi
miseejjini naaf hin galle warri mana baankiis birriin si hin galle naan jedhanii jedhe. Maal jechuudha? Dhuguma yoo isaan wajjin dhaqnee wajjin deemnee yoo isaan birriin kun hin galle naan siin jedhanii ana biratti rakkoon qabu birrii kana uumaa yoo namchi gireerlame yoo badeen jedhee sagaleen adeemsuudha. Amma sagaleen qabeef sagaleen adeemsuudha. Achumaanan xiqqootu turee guyyaa lama booddee hiriyoota isaa hundan dubbise. Obboleessa Jawwisaas dubbisee Burrees dubbisee isaan hunda gaafannaan miseejji naaf hin galle tarii qilleensarra turuu danda'a. Risiitii naa ergee ture tarii qilleensarra turuu waan danda'uuf obsuu naan jedhe. Achumaan obsi bakka qilleensarra waan turuufi gaafanneerra naan jedhanii eshi jedhee obsee torbee tokko booda uuman gaafadha sagaleen aan deebisi. Uuman gaafadha isheenis bakka sammuu darbaa taate jechuudha mucayyoo. Sammuu darbaa taate jireenya jibbisiisee gola ormaa keessatti bakka amman karaartee mucayyoo waan mataa isaa fixattee mucayyoo jajjabeessee isaan booda aanumaa gochuun danda'u miseejjiin hin galle birriin hin galle naan jedhanii warri mana baankii jedhee mucayyoo bilook godhe anaanis bilook na godhe. Kanaafiyyuu maalan jechuu barbaade beektu? Qabeenya ijoollee kushiinaa nama gola ormaa keessatti guggubattu kana haqa ishee birri takka ofitti dabarsatu taanaaf. Arraaf garuu namatti fakkaachuu danda'a. Arraaf garuu yeroo fayyaa jiru nutti fakkaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo waan nuti arraa sa'aatii daqiiqaa tokko keessatti hojjetaa oollu in arga iji isaatiin. Waa gaarii nuti hojjennu, waa yaaraan nuti hojjennu in arga. Qilleensarra turee naan jedhe. Amma ammaatti erga si ji'a meeqaa? Ji'a irra jiraatu. Kanaaf maalaan jechuu barbaade beektu? Qabeenyi namaa gaafa sirra taa'u, qabeenya namaa haqi namaa gaafa sitti darbu, qabeenya keetti haqi namaa birri tokko gaafa sitti darbu Waaqayyo hin arga. Beektee gaafa qabeenya keetti haqa namaa dabarsitu makiinaa ati ittiin deemtutu siin galagala. Gaa Rabbi sitti fakkaata, arraa sitti fakkaata malee Waaqayyo waan nuti sekoondiif daqiiqaa keessatti hojjetaa oollu hunda hin arga. Kanaafi jechuun ani waan dubbadhu qabu kanarratti dhugaa Waaqayyo hunda keenyaaf hojii keenyaa nuuf haa laatu. Ijoolleen akkuma argitan birrii karma argitan ergattan irraa of eeggadhaa daldaltoota hundarraa osoo hin taane ijoollee hattootarraa of eeggadhaa isiniin jedhaa. Keessatti mucaa kanarraa of eeggadhaa. Mucaan kun jalqabee karaa sirrii si ergaa, lammaffaa si ergaa, sadaffaa irratti dhadhaa ibidda buute taate. Dhadhaa ibidda buute sin taasisa dhugaa Waaqa irraa of eeggadhaa.